Nuhankat, diolin nuhankat, dalla lamani achuman nuhankat, ewagi kuju kuracha gara garba, atinu lagi. Jajjaboo Fafayyoo Babaaroo akkam jirtu buliif ooliin isin nagaa an nagaa jira maqaan kiyyallee nadhii uddeessaati viidiyoo yuutuubii irratti poost godhuu jalqabee jira maqaa yuutuubii kiyyaalleen daamuu tuubii jedha akkasanii karaa saniin akkana hordoftanuu isin gaafadha hadha immoo viidiyoo haaraa qabadhee dhufee jira sunilleen akkaataa nyaata Oromoo Gujii kaatattakaa jedhamu karaa ittiin qopheessanuu karaa salphaa karaa mi'eessanii ittiin hojjetanuu isin agarsiisaa fi dhufe anillee gara hojii seenaa isinillee daawwachuun na hordofaa. Hadha kunoo akkanatti akkaataa tattakaa itti hojjechinu tanuu isin agarsiisa. Tattakaan kuni afaan Ispaanishiitiin barreeffamee jira. Garuu yoo buqqitanii ilaaltanuu keessi isaa tattakaa jira. Ollaa nyaata aadaa kan Ispaanishii itti gurguranu Walmaartii dhaggee bite. Akka dansaa qophaa'ee luqqisanii dhiqanii akkanaatti paakii ta'ee dhufee jira. Kanaafuu Walmaartii bittanii akkaataa amma isin agarsiisa kanaan itti fayyadamuu dandeettanii. Kunoo qara akkana shunkurtii ciree disitiin naqaa achiin duuba zayitii diqqoo isiitti dabalaa akkuma shunkurtiin bilcheessinuunii fi diqquma isiitti dabaleen fakkaansuutti shunkurtiin zayitii malee waan hin bilchaanneef diqqeesseetti dabalaa yuufiin itti naqa jechuu achi midhaassee shunkurtii diqqoo bilcheessee ka duuba shunkurtii diimatteen duuba qullubbii adiillee itti dabalaa. Qullubbii adiin baay'ee nafa namaatiif waan gaarii keessa jira. Fooleellee midhaassiti. Achiin duuba timaatimiillee itti naqaa yookiin itti dabalaa. Midhaassee waan kana hundaa walitti bilcheessa jechuudha. Shunkurtiin diqqoo yeroo fudhatti midhaassitanii yeroo fudhattanii bilcheessuu qaddanii. Yosanii nyaati isinii mi'aawaa isinuun beektanii diqqoo sooddaa waan mana keessaa qaddanu kama jaalattanu itti dabaluu dandeettanii an garuu koroorimaa xiqqaasaa itti dabalee midhaassee akkana bilcheessaa jira jechuu. Achiin duuba foonillee akkanatti cicciree yookiin kukkutee qopheessisanii foonillee gaditti naqee waliin bilcheessaa foonii itti fakkansuu dhiqqeessuun akkuma abbaan yaade akkuma abbaan jaalate akkuma saayizii faamilii keessaniititti foolitti dhiqqeessuu fi guddeessuullee dandeettanii angaruu amma likkaameessumatti akkuma isin agarsiisuuf jedheeti. Midhaasitanii wal fuusitanii itti qadaadanii akka dansaa bilcheessaniin duuba tattakaa keessan kunoo qorqoorroo san keessaa gadi naqxanii bisaan waliin dhufisa irraa jalaa jessitanii lollaatanii waan bilcheessitanii foon fa'aa bilcheessitaniin duuba tattakaa immoo itti gadi naqxanii waliin maktanii bisaan foonii, bisaan lukkuu farraa hojjetame yoo qabaattanii itti dabaluu akka dansaa bisaan itti fakkansuu hin dandeettanii diqqoo bisaan amma yoo itti naqu isin agarsiisne dhiifama. Ani shorbaa yookiin bisaan lafee lukkuurraa hojjetame kama Walmaartii bitamu achi bitee sanillee diqqoo itti dabalee bisaan diqqoo itti midhaassee fakkansiisaa fi teestii akka inni midhaassuu fi fayyaa namaallee fi shorbaan yookiin bisaan lukkuu yookiin bisaan foonii nafa namaallee baay'ee dansaa gaarii. Kanaafuu diqqoo isaa yoo qabaattan itti dabalaa yookaan illee homaa rakkoo hin qabu. Kun amma akkana bilchaatee ba'ee yoo bilchaatu kana fakkaata. Hedduu namatti tola. Dhaggaalee namatti tola.
yoo afaan qaddanii ilaaltan irra caalaa dhugaa akka malee mi'aawaa afaanti akka malee namatti tola. Kun kana fakkaataa tattakaan foonii hojjetame amma immoo ka sooddaa fi aanan callaan hojjetamu isin agarsiisa. Karaa salphaa tattakaa ariifannee bilcheessinee nyaannuuni. Bisaan dhiqqaa isaa kun akkana qara danfisaa. Bisaan danfee kan duuba tattakaa lolla'e kaani yookaan dhiqe kaani gaditti naqaa. Daqiiqaa murtaa'ee fi dhiqqoo danfisaa daqiiquma 5 fa'a. Dhiqqoo danfisee maan jennaan duruuyyuu bilchaatee dhufee waan guddoo irraa bilcheessinu qannu. Bakka kun bisaan waliin danfise kan keessaa naqee gan naqee amma immoo dhiqqoo sooddatti dabalee aanan illee itti naqee yookiin itti dabalee achiin duuba namooti dhadhaa jaalattanu dhadhaallee dhiqqoo isaa keessa buusuu dandeettanii waan feetan dhiqqoo itti dabaluu dandeettanii akkatuma isinii tolutti akkuma isinitti mi'aayetti dhiqqoo amma dhadhaa keessa buusee fi soodda aanan isa waliin dhiqqoo danfisaa jechuudha. Kunoo kana fakkaataa waan gomkatti dabaleen duuba dhiqqoo kokorsee wal fuusisee itti garaara. Kunoo kana fakkaata amma tattakaan aanan jechuudha. Yeroo bilchaatee tolee bilchaatee baay'ee kana fakkaataa hedduu namatti mi'aawaa kunillee yeroo gabaabduu keessatti daqiiqaa 10 gaditti kana qopheessitanii nyaatuu dandeettanii yookiin fa'addee nyaata namoota hedduun bilcheessee itti fidullee bilcheessitanii qopheessitanii fiduu dandeettanii lafa alaa kanafaa addee walgahii guddoo haanami sagalee qabatee yookiin nyaata qabatee walitti bayu addee akkasitti haala kanaan akkanaan midhaasitanii hojjettanii ariifattanii daqiiqaa 10 isinirraa fudhata ka'ananii sun fa'a. Ka foonilleen yeroo gabaabduutti foon keessanii fi shunkurtii bilcheessitanii jennaan isa immoo gaditti naqxaniituma haguma xiqqaa akkas wal fuusittanii danfittanii irraa baasuu qofa jechuudha. Kanuma fakkaataa yoo bilchaatee bayu baay'ee namatti tola. Ka hadhaa fi isin agarsiisisaa fi isin daawwachiisisaa fi kanuma nyaati tattakaa kunini akkuma isin agarsiisetti tokko ariifannee karaa salphaanii sooddumaa fi aananuma dhadhaa warfeetti daballee daqiiqaa 5 isaatiin danfinnee irraa fuunee nyaatuu dandeenya. Akka malee nyaata ariifatanii karaa salphaatiin qopheessanii nyaatuu danda'anu tokko koraasanii kadhiin ammoo akkuma isin agarsiise karaa foonfaa waan adda addaa itti dabalanii mi'eessanii nyaatanuuni kasin agarsiise. Tattakaan ammoo nyaata aadaa teennaa callaamuti. Nyaata aadaa warra Ispaanishillee takkeentu beeka nyaata warra biraallee ta'uu danda'a. Aadaa warra biraallee ta'uu danda'a. Hangaruu haqamma dhaggeetti tattakaan nyaata aadaa warra Ispaanishillee yoo sagalee aadaa qopheessanu warra Ispaanishii tattakaallee qopheessa. Biyya Ameerikaa tana keessa supermarketii guddoo Walmart jedhamtu ulfinnahani nyaata aadaa isaanii waliin shelfirra guuranii achi dhaggee achi fitee tattakaan nyaata ulfinnaati. Nu callaa bira ta'uutiin warra Ispaanishii san biratti ulfinna guddaa qaba. Addee guddoo qaba. Ameerikaa keessatti addee nyaata uummati hojjetee bilcheessee wanta fidutti tattakaallee bilcheessanii fidanii anilleen carraa wayii argadhee yoo namoota akkas walitti bayaansanii tattakaan nyaata aadaa kennaa jedhee anillee gaafa hedduu bilcheessee fideera. Warri hin namoonni jaallatanii reseptii nu kennifaa jedhanii maatii naqxee maatii dabaltee maafa keessa guuttedhanii yeroo hedduu na gaafataniiranii. Kun immoo afaaniin viidiyoo fa'aa hojjedhee poosti godhee namoota adda addaa akka irra caalaa baratanuu akkaan waa akkasii qopheessu na fakkaase. Tattakaan sagalee tuffatanuu moti nyaata tuffatanuu moti yookiin nyaata xiqqaa moti nyaata ollaa kennaa callaa moti kun addunyaa irratti akkana beekame nyaata aadaa warra biraallee nulleen karaa kennaan aadaa teenya nyaata keenya jennee himachuu guddifachuu bilcheessuu reseptii isaa maaf akkatti dhadhee hojjennu namaa kennuun akka malee baay'ee barbaachisaa.
bara ammaa kana wanni kuma Google godhanii waan kuma dhaqanii YouTube irra laalanii Google irra laalanii waan Google godhanii maaloo yoo tattakaalle sagalee fi nyaata aadaa Gujii jedhanii yoo tattakaalle Google godhanii yoo baasanii waan dansaa kanaafuu nyaata aadaa keenyaa hin tuffatinaa jajjabeessaa qoqqoodhaa nama biraan gahaa wanni ani waan kan hojjetiisaa fi yaada dheerotiin wanni xiyyeeffannoo waatiin yaada kanaa wanni waa kanaa hojjetu jalqabee fi guddoon isaa akeeki isaa guddaan yookiin wanni an fedhiin ta'e guddoon aadaa keenya beeksisuu fi nyaata keenya beeksisuu fi afaan keenya beeksisuu fi addunyaa kanarratti gara deemnee gubarrattu aadaa fi afaan fi namuu guma xiqqaatee guddatuuti beeksifataa himataa agarsiisaa onlaayinii kanarra poost godhaa karaa gumaan akkasiin aadaa fi guddifatanii addunyaa akkasiin aadaa fi guddifatti aadaa fi nan hin tuffatu afaan fi nan hin tuffatu kanaafuu tuffatinaa tokkolleen kumalleen addee jirtamumatti aadaa keenya jabeessaa afaan keenya jabeessaa nyaata keenya jabeessaa reseptii nyaata keenyaallee nama himaa walii kennaa walitti himaa sagaleen kun nyaati keenya kana nyaati aadaa keenyaa kana jedhaan himaa biyya addunyaa kanarra addee jirtanimattuu Awustiraaliyaa Awurooppaa warra jirtan hundiin addee namoota baay'ee goota bayanutti nyaata aadaa keenyaa qabadhaa bayaa kama beektan xeela ta'uu danda'a godhaamoo ta'uu danda'a tattakaalee ta'uu danda'a waama beektanu waan harkaa qabdanuu uuma dandeettanu addee namooti nyaata qabatee ba'utti nyaata keenya isinillee nyaata keenya aadaa qabadhaa bayaanii ifi guddisaa afaan keessa guddisaa aadaa keessa guddisaa isin jedha jabaannee aadaa keenya guddisuu irratti hojjetuu qabna. San ammoo gara duuba hannesanii gara duraa kaadeennuuni jabaannee yoo irratti hojjennu qofa. Waan keenya tuffidhannee waan keenya diqqeessuudhannee waan keenya bira darbuudhannee lafaa fuunee gara duraa yoo sissina qofa yoo manuuti sissina qofa gara duraa sitti wanni kenna. Kanaafuu hin dedhinaa aadaa keessanii hin tuffatinaa cubboo isinii jedhaa dhaaftanuma qabaa yeroo biraatii fi viidiyoo biraa hojjedhee haga dhufutti nagaan naa turaa tanammoo subscribe godhi isaanii like comment share godhi isaanii na hordofaa galatooma. Liyoolin nu hanqaad dallaa lamaanii achuman nu hanqaad waaqi guji gurraacha garaa garbaa ati nuu dhage.